Oh. Ana fakkaataadha. Danuu. Akkam jiru? Jirta. Irra fayyumaa? Rabbi isaa gurgumaanni. Ameen addis bakka jiraatte gurguma. Jira akkamidha mootii? Naguma? Nagaa galata waaqa maan jettan immoo addunyaa kana wal quba qabdu isaan arrafan jiru. Ammoo bakka gaarii tokkon jira, bakka waan akkasii kun jirtu jira. Maarreen dhaabbata qabaachan ture Finfinnee Mattiyyuu hangaan bahu. Wanno baayibarii faa qabda tureni yeroo sana. Maarree sii bilbileera miti ammayyuu ijoolleen garachiisuun inuma qaqqabdi. Asummoo gaariidhayyuu bakka nama jiru kanammoo. Gammachuu quba qabdaasi. Jakam koloneel moo? Inni beeki manni murtii yaa'u gadhiifamee akkasumas taa'u jira beeki. Oromiyaa daraa nu kennee jedhanii maseessisuu jira. Malee manuma san keessa ta'a malee himatuu qabu. Hin qabu lakkii kaleessayyuu deemee ture hardallee mana murtii deemee ture. Hayyee. Amma nuti matarraan qabnu federaalli abbaan alangaas federaal poolisiinis oromiyaa daraa nu kennee hagammaan nurraan fudhatiin jira malee dhimma biraarraa qabaannee yookaan himatarraa qabaannee miti kan teessisuu jiru. Wal bira jirtu moo? Lakki ani beeki ani oromiyaarra jira. Akkasi? Ani oromiyaatu na himateera inni immoo waan ittiin himatame irraa bilisa bahee akkasumatti kaa'uu jiranii anis yeroo sadii nagadhiisanii tuma akkasumatti deebisanii mana hidhu nagadhiisu balbala na ukkaamsitee madde akkasumaan. Akkas jiran dhaga'een jira boo bagaa lubbuutiin jiraatan immoo maalti guyyaa tokko baatani? Baguma nagaa taataniyyuu sagalee walii dhageenya baay'ee dhimma keessan baay'ee kan na cinqaa jiru malee an biraa waa tokko rakkoo hin jiru. Baaddaa wannoo irratti nan dhagaa ture sagalee kee ODM ka beekanii tokko irratti. Achirratti dhagaan ture yeroo tokko immoo araara jedhanii akkasittiin gara wandoo irratti ta'e gara isaa akkayyuu ta'e hin beeku araara jedhanii xiqqoo waan biraa irratti yaalee ture mucaan gara gadii sumnaan jedhanii. Laakiin gara gadii maal godhaa miti marroomatu waan akka kana akka yaalamu taasise yommuu yaadicha isaan qindeeffatanii sana qubaan qaba. Isan isuman jedha gara gadii jedhanii hin beektaa isaan. Qubaan qaba. Jasi gammachuu gaafadhee gammachuutiin si gurba maaltu jira mucaan sun hin jira ennaani lakki hin jira innooyyuu waan akkasii irratti yaalaniiru naannoo kanayyuu dhufee ture ummatilee sissimatee ture waan akkasii ta'ee ture ammoo lakki fayyaa isaatii waan jedhe. Haa tokko rakkoon tokko hin jiru haa ta'u immoo carraatiin akkasiin ma jira qabsoon keenya keessa waan hedduu seene. Innoo waan akka malee tatta'e waanuma hedduu ta'an baatanii. Haa ta'u immoo waanuma gaarii tokkotu ta'ee jira masirrateera wanti jiru gara kallattiinti jiru. Warroonni kaawwatanii nama waluma guuranii gaduma deemanii itti baasanii hin beeknu. Isi maal wanni gadi wal guuran kun wanni yoona kana wanni gadi wal guuranii marmaranii marsanii taa'an kun maal? Isa naan galle egaa waan lamatu jira shakkii lama jira. Kaan gammachuu booyyellee waa shakkii tokko jira. Inni dideeyyuu waanuma quunnamtii namicha amma komishinii maaliidhaan kana waliin araaraa maaliidhaan kana waliin wal qabatee sanyiin faallee gammachuun faallee hin diddeetti hundumtu. Didaniiru waan akka kanaati isaan egaa qabsoon Oromoo kun hiree murteeffannaarraa jijjiirratee gara maqaa federaalizimii jedhu saniitiin mirga Oromoo kabachiinaa mootummaa amma aangoorra jiru wajjin waan jedhan karoora qaban. Yaaduma leencoofaati immoo wantichi darbee finnee raasoo jedhan sunillee harka keessaa hin qaba. Laakiin gorsaadha iyyuu jedhaniyyuu. Isadha tokko kanuma gadi jeequ haa ta'u immoo wanti isaan deemanii milkaa'uu fi darbee ijoolleen illee baay'eetu jalaa hafe.
Meela lamalee waan hamtuu jira ijoollee gadi bu'an sanarratti garaattillee gaagama ulfaatu isaan irra waan akkasii tokko jechaa jiru ammallee ijoollee waliin qabee akkam bobbaaneef achumatti waan biraa barsiisuu barbaadu waan garaagaraa kana ajajoota isaaf amanamoo ta'anii fa'aa shoomatee akkam gochuu barbaada fa'aa jechaa jiru. Rakkoo waan inni qabu barsiisota dhiiseetii abbaa barbaada ajajoota fuudheetii kanaan wanti lafa kanaan guddisuu hin jiru. Saya jirani qabsoo Oromoo kana mataa jallisanii dhaaba biraa abaa'u waboo waan jedhamu tokko maqaa bittilatanii isa kana gadi jabeessanii barsiifachuu natti fakkaata sadmoo ciisi isaanii baasee jira. Isa kana immoo innis waraanni immoo baay'ee fudhatuu fi warri deeman illee namni ta'e jedhee waan maqaa hordofuudhaaf wareegama fudhachuu deemes hin jira. Waan milkaa'u miti darbee immoo amma waan isaan deemaa jiran caasaa bilisummaa Oromoodha kan isaan dhahaa jiran beektaa isa kana lafarraa kaasuudha isa kanas irratti barameera saaxilameera waan bitti gadi qabanii darbee immoo ijoollee keessa bilbilta jirti waanuma dabaasi jira isaan mooraa kan biraallee saaqanii deebisanii namumarree haaromsa laannaa fi deebisnee mooraalee jigashina diinuu keessa seentetti diina kanallee teechaanii baanaadha sobummoo kanallee immoo miti warroota boorno dura dhaabbatan jiran kana carraa kanaatiin gadi waammatee argadhaa jettee turte namoonni immoo itti beeki baafeera jechuudha amma kan bu'eef hin jiru warroonni isheen barbaadu. Baay'ee gaariidha amma dhaaba sana ijaaraniiru abaaboo godhanii intarvii kennuu dhaga'een ture yeroo darbee wanni suni caasaa dhaabaa rukkutuun kun feesbuukii irrattis olola garaagaraa ijoolleen qeerroo kana maalii kanarratti baay'ee ijoolleen amma Keeniyaa jirtu keessittiin jirti gara lixaas jirtus ijoolleen Gibxi jirtu tokkos olola garaagaraa seesee warra maanii jedhanii akkas olola garaagaraa barreessu kaan ammoo bakka jiranitti namoota ukkaamsuu saamuu caasaa dhaabaa warra jiran kanarraa saamuu waan kana cufa irratti hojjechiisaa jiran namichi isa kanirraa kallattii garaagaraatiin illee irratti hojjechuu jiru waaqumti namaa gargaaru jabaadha. Waan tokko waan gadi fidan immoo qaban waan tokko waan gadi jijjiiran qaban isa kana jarootuma ala jiranitti illee dhugaasaafatti illee hime. Maaliif teessanii amma waan tokko diigamsi tokko dhufutti teessanii ilaaltanii maaliif uummanni burjaajaa maaliif deeggartoonnis miseensonnis burjaajaanii warreen kana hin beekne ifa baaftanii warreen biyya keessa rakkoo keessa jiranii immoo ala jirtanii maaf uummata Oromootiif ifan gootanii wanta deemaa jiru jennaan hin goonaa malee waan lafarratti godhan tokko hin jiru. Namni qabsoo Oromoo akkuma ta'e jedhee ofiisaa hingeessise tokkotti akkamiin kirediitiin laallatan jedhee hin mufata beektaa namoonni keenya gurguddoon kun mufataniif taa'u osoo dhugaa argaa jiranii. Itti mufannee itti mufatu diinni kaleessallee qabsootti makamee waan diigaa isaaf milkaa'ataan waan barbaade gochuu ni danda'a. Isa kanas organiisaan immoo callu jedhaniiru kamaalitti illee himeera isatti illee himeera waan gootaa godhaa jaarsa siitii raaduu keessa jira isa baasee dubbachuu hin danda'u isa dubbachiisuu hin danda'u akkaataan itti walii galeessuun illee isa dubbachiisuu hin danda'u isin immoo mirga qabdan ala jirtanii waan kana bakka buutanii hojjechuudha qabdanii caasaa dhaabaa kaaraatti jechuudha jennaan hin tolchinaa kanarra jirraa malee waan marroon dubbattu kana sodaatu beektaa waan bakka sodaata yommuu beeku amma dandeettii marroo fi bu'aa isheen buusuu dandeessu hin beekan isaanii har'a waraanni burjaajaan tokko jala jiraate ardii sana waan gala dandeettii maal qabdii miti waan qaama beeknudha. Yoo baay'ate waliin dhaabachuu yeroo koo qabaata malee ambiraa waan tokko cabsinee dhaaba balleessinaa hin danda'an. Isa kana amma isin aga dandeessanii of jabeessaa of ijaaraati ijoollee achi keessa jirtu jalaa yaasuudha iyyaatti salphaatti ijoollee yaa'uu dandeessu hedduutu jira sana jalaa yaasuudha isa kaan ammoo rukkutanii irraa facaasanii warri amma gidduu gala ijoolleen amma goolii biraarra jirtu kun yaada sanaan fudhattu waan kana baay'inaan irratti garaagaraas nama hojjetama. Isinillee naannoo sana amma manni guddoon godinuma sana afran irrattidha sosocho'uu barbaada
isa kanarratti jabaataas achumarratti ijoollee jalaa yaasu. Abadan karaa booddee waan akka kanaa godina egaa gara lixaa kana warroota godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaa kanarratti tarii waan kana isaa milkaa'uu ni danda'a. Gara warra guduruu Wallaggaa fi baa Wallaggaatti immoo milkaa'uu fi lafa bal'aa fi gara caalmaa nuti dhuunfatee jira wanti ta'u akka gara dhuunfaatti wanti nuwaheeru garmu kolii gara baakoo naannoo Naqqamtee jalaatii gara Billoo Goshee Duwwaa fi humni keenya hin geenye malee bira rakkoon hin jiru. Akka gaarii namitti maal gurba ka'ee Eertiraa galteedhanii eenyu maqaan isii kan naannoo Billoo Goshee kana turteedhaan kasi bira dhufteedhaan sun. Eenyu seenmoo? Eenyu ka araaraaf dhufe guutuu moo eenyu jedhan sun maal isa qabu maa dubbii isa garasaa maqaa dha'uu jiran guutuu moo eenyu jedhan ka araaraaf si bira dhufeedhaan tokko. Guutuudha gaafatama mooraa leenjii baa Wallaggaa jedhu namtichi waraana gamees Eertiraallee turte namti qabeessa namtichi nama muuxannoo yeroo dheeraa qabdudha. Haa ta'u immoo konfideensii kan jedhamu tokko keessa jiru waan marroon jettu ammuma kana lafa dhiphatteetti duuti waan ishee murteessitu hin jiru. Gowwaa tokko immoo barnoota jedhamu tokko maqaa ishee barreessuullee nama dandeenyedha beektaa. Gaariidha. Wannoon hin deemneedhani miti mucaan bakka moo bu'e sun eenyu kan naannoo Naqamtee sun isa didee hafee tokko eenyu jedhani bakka naannoo ajajaa naannoo Naqamtee ture tokko boruu ka'eedhan tokko. Boruun gara giddu galaatti deebi'etti gara naannoo sanyii fa'aa jiratti. Achi deebi'eeraa miti sun. Waraana isheen qaba jettee ittiin dhaadachaa turte keessaati kan isheen amantu amanamaan tokkoffaan Saggaromarroo hammeenyas ta'e gaarii kan hojjetti kaasii ture boruu jedhamtu sana. Isa ture. Ana wajjin illee walitti dhufnee guyyaa tokko wal dhukaasnee bireenii walitti kofachiifnee morma keessa isa ure. Amma immoo innillee dideetii ol deebi'ee irraa feedhan namticha isa kan keessa gowwaa sana sicha gara keessatti ergee tokko hin jiru hundeedhan. Isa duwwaatu immoo gad hirkisiisanii natti fakkaata shakkii isaanii guddaanis tokko isa dhabsa fudhatanii deemanii jechuudha. Isan shakkuu jedhani gara keetti shakkuu naan jedhani isatu isa quunnamaa wal quunnamee fi isatu maali jedha. Isa duwwaa miti nama iddoo marroo iddoo marroo keessaatti nama quunnamullee qaba. Inni immoo wal birattuu dhalannee guddannee dirqama hortee bulteen nafuu waan quunnamtii dhimmuma kanaallee yoo mari'achuu baanne iyyuu dirqama immoo haalli keessa jiru akka mari'annu nu taasisa. Maatiin immoo bu'ee qaba waan jedhu siinsa murtee maqaa isaatiin bu'ee duraatiin. Kanumatu jira malee nama biraa waa tokko rakkoon hin jiru ofii keessa mara jiraattan homaa rakkoon hin jiru qabsoo dhaloonni baay'een itti taateedha. Yoo sirreeffatanii abbootii isaa qabsoo asiin ga'anitti laatanitti deemsifachuu danda'u waan kanaaf immoo yoo seenaa karaarraa maksanii immoo qabsoo kana karaa akkandisuu barbaadan immoo bakka waan sana calaluudha yoo isaan wannoo jedhan immoo kalma danda'ameen ishee facaasuudha warra jala deemte maanii jettu suni teeknikii barbaadeen haa ta'u jala akkaataa isaatti itti faca'anii gochuudha kan irraa hafte immoo bifa biraatiin rukkuchiisuudha. Ijoollee baay'een dhufanii rammallee biraa deebanii akkasiin ijoollee guyyaa tokko ijoollee 80 dhufee kaan immoo karaa biraa karaa ijoollee warra giddaa guutummaatti gara keenyatti deebanii wajjin buunuudhaan. Abdii maalirra jira gurba soorii? Abdii sooriin jira inni immoo xiqqoo sodaa qaba beektu agajjillaa makanaatiin bahu ijoolleen irreen afaanuma jirtu hundi keenya. Ijoolleen isaa? Ijoolleen isaa guyyaa guyyaa walquunnamnaa irra waliin jirra baay'ee isaanii inni immoo kootti ol baanee ol bayiitii irratti haasofnee haala waraana kanaaf haala naannoo kana sirnaan jajjabeessinee waan ijaarrutti jira jennaan hin sodaata beekta gaafa bilbiluufis hayyee jedha malee waan tokko waanuma qabatamaa tokko lafan kaa'u sodaa qaba ejjennoo hin qabu beekta gaafa waa tokko uumamtu bakka seenatti gobboo jala riphee taa'u malee guyyaa tokko ol bahee akkaataatti waraanni waa loluu danda'u waa injifachuu danda'u akkaataatti tarsiimoo tolfachuu danda'u waa ittiin tokko hin jiru.
Gajjallaa sadarkaa immoo bilbilumaan uummata kana xiichaa akka singootanidha. Uummata kana akka barbaadetti olii gadi oofachuu danda'a. Kanaaf yaala waraana waan isa dhaga'uus hin jiru waan tarsiimoo tolchee injifannoo tokko akkaataa isaatti galmeessuu danda'anillee uumuu hin danda'an inni tokko uummata silmaayyuu inni eebbisaa jedhan. Inni uummatan beekata. Uummataan waa tokko wayii waraanaaf hin beeku. Haata'u immoo shirama dhaabuu waraanaas kan qaawwa gurguddaa kanatti kan abdii fi eebbisaadha. Guddaa tokko korbantooti waan waliin haasofnee teenyee haalli marrootti deemaa jiru boolla qotaa jira. Boollicha immoo akka nuti itti galuu fi kan boolla keessa akkaataatti gallu immoo daandii isaa isinidha. Isin immoo daandii marrootti taatan immoo boolla keessa galchuuf qofaraa jirtu qofarkatu maal geessa. Ani immoo boolla sana keessa isinii galuu dhumarratti isin boolla sana keessa galaa argateen jira waan ta'eef kan immoo quba qabaadha guyyaa tokko na gaafatte deechime akkumaan jedhe immoo xiqqoo turtee gaafa kana nutti deebisana ishee milkaa'uu isaan dhiirratee sana akka dhabaman irratti qindeessaa turte ammallee akka sanaa nuti dhumeetti qaba. Nutti dhufan araaraatiin arrabaan lalatti gobuu qabamariin isaan qabeessa kaniitu kana mootuu hin eeggamne kanaan dhumarratti waasan irratti banan jechuudha. Isheen silaafi tonkolanyaadha. Isheen amma ofii achiis hin jirtu. Achiis immoo namichi akka malee ishee barbaada. Isheen ofiiyyuu balaa keessa seenteetti. Inni sun immoo dubbiin dafee gaaraatiis matuurratti wanneen amsaalu soo dafee dubbiin hin galuuf jaanjoodha. Ambillee keessuun beektee waan dhimma garagalee hin qabdu isaan immoo jiran waa beektus hin qabdu. Maatii waliin nama jeesas qabaa akkamitti hundeessaa sun immoo akka gaariidha. Jabaadha bakka jabaadha. Amma wal quunnamna yoo bilbiluu si anja'uu baates karaa waasaappi maaniis wal arguu dandeenya. Waasaappi konnekshiiniin as jiru ani siin bilbila yeroo naafaan jiru siifaan jaataanaan isaa bilbila gora foon hin jiru. Bakka jabaadha bakka ati namni suni akkaataan itti deemaa jiru baay'ee balaa qaba waan dhaabas diigudha. Warri aktiivistoonni inni ramadatee waraana keessaati olola garaagaraa dhaaba irrattis miseensota dhaabaa kaayyootti cichan irrattis gaggeessaa jirullee ni baay'ee balaa guddaa qaba. Ani hoo ijoollee suni guutummaatti akkaataatti jalaa yaasu irratti deeyni waan ati hojjechuu qabu. Inni guddaan kan ijoollee sun jalaa baasa hundeelleen bilbila isaa naa kennaniiru gidduutti achi deeme malee sulleen jalaa baafna akka jiru akka ijoolleen jalaa yaatu gochuun dirqamaa jechuudha. Haa ta'u ati hojii kee jabeessii jechuudha hojjetu waan amma kan biroo sakattaa maamaa jiraate malee boqonnaa qabda. Yoo sakattee jiraates yeruma hanja irratti wanne. Jabeessii hojjechuu dasseeffaa murtaniiru amma dubbistaa dassee gargaaru. Yaadufee? Yaadufee. Yeetti kennime? Akkamiin qabi? Naguma akkam? Jirta. Jirra abboo baga jiraatte akkam jirta?